keessattis ta'e hawaasummaa keessatti Oromoo keessatti beekamtuudha. Maalis hin jettiidhaan yeroo baay'ina tola ooltummaadhaan kan beekamu namoota argatan galii sassaabuudhaan gargaarsa akka argatanii fi akka wal'aanaman godhuu keessatti shoorri isii olaanaadha waan ta'eef galateeffachaa ergaa isiinis osoo argamu dhaggeeffattan isin jedhu. Jirtu akkam baga jiraatanii hinduune waan baay'ee haasa'u maaliif otoo roobduu gara bal'ii kiyyaa jechuun dhimmi Muhammad gaafa kitaaba barreessu callisee jecha kanaaf sila waan baay'ee jechuu dandeenya waan gabaabaa kitaaba keessa waan gosa isiniin jedha ammoo Keeniyaan lafa seenaa tolchee Oromoof immoo oolmaa guddaa oolchee haatiin dubbataniiranii namoonni baay'ees haasaniiranii hayyuu duuba yoo dubbatan waan dubbatu nama jalaa kanaaf na of galchaa daa'ee na of galchaa baay'ee bulaadha kitaaba keessaa isin dubbisa kitaaba kana coofituuf xiqqoon naafee dubbiseera yoo waliin siif tolte nama miti uumaan lafa jiru uumaa lafarraa jiru hundi si urgeeffata kan si jibbu caalaa kan si jaallatu baay'ata yoo ati jireenya kee har'aa qofa tolfachuuf yookiin jiraachuuf jettee jireenya kee guyyaa irraa taasiftu keessatti uumamaa irratti jaargochi hammeenyummaa raawwattee yookiin anatu si caalaa ati na jalatti buli natu si yaabbata ati naa gadi jedhi kan jettu taate uumamaa hundaa waan hundaan ayyaanaaf reekee gatii hammeenyummaa ati raawwattee wal madaaluun simuudha. Hiree fi ayyaanni gaariin ati dur qabdu sirraa godaana. Kan si jaallatu caalaa kan si jibbu, kan si utubu caalaa kan si kuffisu Rabbiin sitti baay'isa. Kanaafuu yoo ilma namaa jireenya kee keessatti tolchi kanaafuu yaa ilma namaa jireenya kee keessatti tolchi of eegi. Hojii gaariin ibsaa jireenya kee keessatti sii guddaadha. Yoo hojiin kee tole hireen ayyaana kabajaaf ulfinni keetis ni tola. Dhugaadha. Hireen ayyaana kee tolchi. Ayyaanni kee ammoo kabajaaf ulfinna kee tolchi. Yoo hojiin kee bade ammoo hireen ayyaanni kabajaaf ulfinni kee ilma namaa lafa biratti osoo hin taane dachiif samii birattis ni bada. Egaa jireenya kee jiraachuuf jettee oliif gadi fiigdu yookiin waan gootu hunda keessatti of eegi. Waan hojjettuuf dubbattu irrattis uummata kee dhaggeeffadhu. Suuta qoreen nama waraantii jedha Oromoon mammaaksa. Hireen waan ganama uumaa kee irratti fudhatte dhalattu qofa osoo hin taane waan guyyaan siif taasisu illee ni dabalata. Kan biraa immoo waan erga dhalattee booda hojii gaarii keetiin argattu. Kanaaf hireen qooda Rabbiiti jedhee Oromoon ammas mammaaka. Yoo ilmi namaa hiree kee of jalaa hin balleessin keessattuu Rabbi hiree siif kennee uummata dura si baasee yoo jiraate of eegi. Akkasumas bakka irraa dhufte yaadadhu. Kun dhaamsa hojii jedhama. Seensarratti jira kitaaba kana keessaa isiniif qoode ulfaadhaa Muhammad baga gammaddee baga guyyaa kana geessee kitaaba kanaarraa maal durri mana biyya kanaa shilingi otoo hin taane doolaara miiliyoona deemaan akka gurguramu abdii guddaa qaba. Rabbi nufaama keessa na of galchaa. Egaa masaranii dubartoota akka reetii nuufaa baay'isu jechaa antummaa fi sabboon
Agamiin bara bahuu jennaan moofaa hodhatanii doofaas doofatanii moofaa hodhatan malee haareetti waa bahanii hin bahanii akkuma walirra jiruun akkuma walirra waa beekuun beekaa irratti wal gorfachaa kanarratti wal deebifachaa wal tiifachaa haa jiraannu tokkummaa keenya jabeeffachaa isiniin jaayiga sagantaan keenya itti aanu karaa buuk laawunchiitti achi tarkaanfataati jirra itti aansuudhaan sagantaa baniisa kitaabaati jechuudha kan itti aanu. Kabajamtoota uummata bal'aa asitti walitti qabamtan kaayyoon keenya guddaan irraa kitaaba mata dureen isaa Bu'uura jedhudha. Gama kallattimaan gara buuk loonchiitti dabarraa gara sagantaa kitaaba baniisa kitaabaati. Kitaaba kana akka nu bananiif yookaan immoo buuk loonchii kana dursa Aaziyaalee gara waltajjii Pamilee Nuusibarraa buuk loonchii kana isaantu nu barbaada.